Akka murtan kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qeerroo Ganamaa Raadiyoo fi TV biyya keessaa biyya alaatti kan argamtan idil addunyaatti Qeerroo Ganamaa Raadiyoo fi TV oduu isiniif qabannee dhiyaanneeti jirra. Oduu teenya guyyaa guyyaa wayitaa'oo isin biraan dhaqqabsiisaa turroos har'a oduu wayitaa'oo isiniif qabannee dhiyaanneeti jirra. Oduu teenya kan har'aan tana itti xiyyeeffatu maxxantoota shororkeessummaatii fi akkasumatti illee abbootiin alangaa waliigalaa federaalaa Oromiyaa keessatti namoota 5,772 irratti himata banuu fi akkasumas hiriira mormii qeerroof qarreen biyyoota alaa jiraatan keessattuu torban kana Ameerikaa Minnesota guyyaa kaleessaa gaggeeffamee turee fi waa'ee Faransi Paaris irratti kan xiyyeeffate ta'a. Kanaaf kabajamuuf jaalatamoo daawwattoota keenya koronaa vaayirasiin Afrikaa keessatti irrachaa dhufuunis kan dabalannu ta'a. Kanaaf hangafoota keenyattiin isin dabarsa bal'ina oduu teenyaatiin duratti. Qeerroo fi qarreen ilmaan Oromoodhaa biyya ambaa keessa jiraatan guyyaa kaleessaa Ameerikaa kutaa Minnesota Minneapolis keessatti hiriira mormii cimaa dhageessifachaa oolaniiti jiran. Hiriirri kun ergaa himata abbaan alangaa waliigalaa federaala Itoophiyaa himata shororkeessummaa namoota siyaasaa Oromoo biyya keessaa biyya alaa jiran irratti baneen boodatti kan hiriira adda durummaadhaan gaggeeffamee hiriira addaa ta'ee argamee ture. Hidhamtoota siyaasaa 63 maqaa siidaa abbaa Nugusa Haile Sillaasee kan Ras Mokonnon Hararitti argamu diiguudha jechuudhaan himata shororkeessummaa irrattis himatamaa akka jiran dhaga'ameeti jira. Abbaan alangaa federaalaa fi abbaan alangaa waliigala Oromiyaa ibsaa irraan miidiyaaf laataniin ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaatiin boodatti hokkara uumameen naannoo Oromiyaa keessatti namoota 5,728 galmee 488 jalatti himachuun miidiyaaleedhaaf beeksisee jiraachuun dhaga'ameeti jira. Aduu maddeen alaatiin kan Afrikaatiin koronaa vaayirasiin addunyaarraa keessattuu yeroo ammaan tana akka malee Ameerikaa keessa miidhaa yeroo jiru kanatti Afrikaa keessatti ammoo irrachaa akka jiru dhaabbanni fayyaa addunyaa guyyaa irraan tana marii isaa irratti ibseeti jira. Afrikaa keessatti dargaggeeyyiiwwan baay'atanii fi irra guddinsi isaanii magaalaa osoo hin taane jiddu galeessa irra kan jiran waan ta'aniif jecha ho'ina qaama isaaniitiif gargaaree koronaa vaayirasiin irrachuu danda'e jechuudhaan dhaabbanni fayyaa addunyaa guyyaa irraan tana ibsa baaseeti jira. Tolee kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qeerroo Ganamaa Raadiyoo fi TV kun hangafoota keenya biyya keessaa biyya alaa oduulee isiniif qabannee dhiyaannerraa bal'ina oduutiin isin dabarsa oduu warraa waliinis ana obsaa Ridwaanii bal'ina oduu teenyaati wajjin turtii gaarii. Hidhamtoota siyaasaa 63 maqaa siidaa Nugusa Haile Sillaasee Hararitti argamu diigan jiruudha irratti himata shororkeessummaa himataman banuun isaanii dhaga'ameeti jira. Abbaan alangaa federaalaa fi abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa ibsaa arraantana miidiyaa laataniin jechaan artistii Haacaaluu Hundeessaan booda hokkara uumameef naannoo Oromiyaa keessatti namoota 5,728 galmee 488 jalatti himachuu miidiyaaleedhaaf beeksisaniiti jiran. Itti aanaan alangaa waliigalaa federaalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa akka jaanitti himatamtoota kana keessaa namoonni 3,777 yakka aangoo mootummaa federaalaa jalatti kan himataman yeroo ta'an haa ta'u malee himatamtoonni 2,350 takka ammoo aangoo abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa jalatti yakka isaanii kan ilaalamus jechuudhaan dubbachaati turan. Namoota himataman kana keessaas namoonni 63 siidaa gabroonfataa Nugusa Haile Sillaasee Hararitti argamu sababa diiganiif himata shororkeessummaatiin himatamuu isaanii abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Hussein Usman ibsaniiti jiran. Himatamtoonni kun gariin ajjechaa artistii Haacaaluun booda kanneen gadda ibsachuudhaaf ba'an poolisii Oromiyaa fi tika mootummaatiin to'ataman yeroo ta'an hedduun isaanii ammoo qeerroo fi qarree jajjaboo fi barsiisota akkasumas sabboontootaa fi hooggantoota paartiilee morkattoota mootummaan filannoo adeemsifamuu dhabuu isaatii fi gufuu nutti ta'uu malu jechuudhaan maqaa hidhamtoota shororkeessaa karaa rabbaatan jechuudhaan akka uummanni yaadaa fi ilaalcha isaanii garagaraa uummata yaada ilaachaa turanis ni yaadatama jechuun dubbachaati jiran. Karaa meessuun dargaggootaa fi akkasumatti illee qeerroof qarreen yeroo ammaan tanaa 5,728 akka Oromiyaa fi akka federaalaatti himata irratti banuun kun lammiileen Oromiyaadhaa kan hafan ammoo kanneen lubbuu dhaban bara kana qofa namoota 200 ol ta'uunis ni yaadatama. Namoota 200 ol ta'uunis ni yaadatama. Kana qofa osoo hin taane kanneen qaama miidhamanii fi akkas miidhaan cimaaf hamaan irratti dhaqqabee akka jirus hubachuun ni danda'ama ture argameeti jira.
Erga artisti Haacaaluu Hundeessaa lubbuu isaa dhabeen harka diinaatiin asitti keessattuu mootummaan sirna nafxanyaa jibbaa fi tuffii uummata Oromootiif qabu daran adda baafachuu uummanni Oromoo ofirraa arguu danda'e tureeti argame. Ergasiin ilmaan Oromoodhaa biyya keessaa biyya alaa jiran hiriira fincila diddaa xumura gabrummaatiif akkasumatti illee lagannaa gabaa qeeroof qarreen biyya keessa jiran irratti gaggeeffamaati ture. Walduraa duubaan biyyoota ambaatii fi biyyoota keessattis hiriirri mormiitii fi akkasumatti illee lagannaa gabaa gaggeeffamaa turas. Sababaan kun hundinuu erga artisti Haacaaluu Hundeessaa du'e mootummaa kana dadhabsiisuudhaa fi akka kaayyoo isaatii fi karoora isaa jijjiiruu irratti kan fuulleeffatu ta'us dadhabannaan ammoo aangoo akka gad dhiisuu irratti kan fuulleeffatu ta'e argameetu ture. Ergasii hanga guyyaa har'aan tanaatti hiriirri adda addaa gaggeeffamus mootummaan kun dhaadannoo fi akkasumatti illee namoota siyaasaa mana hidhaa keessa jiraatan shororkeessummaadhaan kan biyya ambaa jiraatan hundarratti himannaa erga abbaan alangaa waliigala federaala Itoophiyaadhaa baniin asitti hiriirri ilmaan Oromoodhaa biyya ambaa keessa jiraatan gaggeessaa turan daran itti cumee fufeeti jira. Guyyaaleen gaddaatii fi san durattis hiriirri biyya Faransi magaalaa Paaris keessatti gaggeeffamaa ture. Adda durummaadhaan kan hiriirri kun qindaa'ee shororkeessummaa himataa banuu san irratti kan fuulleeffateef sagalee hidhamtoota mana hidhaa keessa jiranii fi artisti Haacaaluu Hundeessaa du'a isaa harka diinaatiin ajjeefame sagalee isaaf ta'uudhaaf kan lallabamu ta'uusaa beekameeti ture. Guyyaa kaleessaatis adda durummaadhaan Ameerikaa kutaa Minisootaa magaalaa Miniyaapoolisitti Oromiyaa xiqqoo keessatti uummanni Oromoo xiqqaaf goddaan dhiiraaf dhalaan qeerroof qarreen guutuu Oromiyaadhaa keessatti achitti argaman hiriira namoota kumaataman irratti lakkaa'aman hirmaannaan adda durummaadhaan gaggeessaati turan. Hiriirri guyyaa kaleessaa mallattoo eenyummaa alaabaa ofiitii fi akkasumatti illee taappellaa fi jechoota dubbifamaa ergaa qaban of keessa maxxanfachuudhaaf kan daandii irratti baantee argameeti ture. Miidiyaan garaagaraatis yeroo sanitti argamuun dhaadannoon isaanii daran hammaattee sagalee ol fudhachuudhaan akka gaggeeffachaa turan tamsaasa kallattii isarraayis hubachuun dandeenyeeti jirra. Saniin qofa osoo hin taane seenaa jimjimootiin kan qophaa'ee markaba irratti haroo irratti bobbaafamuudhaan markaboota sadii kan qopheeffamee ture imala isaanii gara dhaadannoo fi faarulee adda addaatiin akka bashannanaa turanii fi akka sagalee isaanii dhageessifachaa turan danda'uun isaaniitis hubachuu dandeenyeeti jirra. Guyyaa kaleessaa Ameerikaa keessatti hiriirri gaggeeffamee ture ilmaan Oromootiin erga abbaan alangaa waliigalaa federaala Itoophiyaadhaa himata shororkeessummaa namoota siyaasaa biyya keessaa biyya alaa jiran ilmaan Oromoo irratti baniin asitti kan hiriirri kun adda durummaa tokkoon gaggeeffame xumurame ta'uunis beekameeti jira. Dhaadannoon kun biyyoota ambaatti ta'e akka itti tarkaanfatus hayyoonni Oromoodhaa waamicha qabanis dhiyeessaati jiran. Beenishaangul Gumuzitti haleellaa halkan dhaqqabeen namoota 15 ajjeefamaniiti jiran. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkaa aanaa Dongorootti haleellaa halkan Kamisaa raawwatamee lubbuu namoota 15 darbuun dhaga'ameeti jira. Bulchaan gandaa Binzaa obbo Daani'eel akka dubbachaa jiranitti haleellaan kan raawwatame halkan sa'aatii 10 irratti yeroo ta'u namoonni 14 ajjeefamuu dubbataati turan. Haa ta'u malee ibsa koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa galgala kana baaseen lakkoofsi namoota ajjeefaman 15 dhaqqabus dubbachaati ture. Maaltu akka mudatee fi namoota meeqa akka rakkifamee ture kan gaafataman kan dubbifamaa akka dubbachaa turetti halkan keessaa sa'aatii 10 sagalee rasaasaa qofaatu dhaga'ama. Namni akkuma jirutti dhumee jechuudhaan ibsaati ture. Obboleessi koos kaleessa halkan ajjeefame jechuudhaan ture waan mudate hedduu dubbachuun na rakkisa jechuudhaan aangawaan kun dubbateeti ture. Hoogganaan koominikeeshinii Beenishaangul Gumuz obbo Mallas Bayyanee ragaa qindaawaa akka hin qabne garuu amma haleellaan halkan raawwatame mirkanaa'u ta'us himaati jira. Sababa himannaa naannoo Amaaraa haleellaa namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen halkan naannoo sa'aatii 10 irraa raawwatamu kanneen namoota 20 ol ajjeefamus gabaafamuunsaa ni yaadatama. Hoogganaan koomishinii Beenishaangul Gumuz obbo Mallas Guddinaa Matakkalaatti haleellaa tibbana darbee raawwatameen hordofee naannichaa koomaand poostii jala akka jirus dubbateeti ture.
yeroo amma qondaaltonni akshukaa fi bulan jaamuun keessatti raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa fi qaamolee nageenyaa naannichaa bobbaanii akka jiranillee himeeti jira. Obbo Mallas isaanis akka jaanetti alaanis isaanis shiftoonni ergamaa fudhatanii sochaan haleellaa kana raawwatan jaanillee qaamni isaanii himatamaa kan eenyu akka ta'e ifatti hin dubbanne jechuun dubbachaa ture. Haleellaan kun sababa addaa fooyya'insa raawwatamuu qabuu fi gaafatamummaan nama tokkotti kan argame ta'us ajjeesuu fi jiraachuun miidiyaalee irratti wanni haasome hanga ammaan tanaa tokkolleen hin dubbatu. Yoo xiqqaate namoota halkan gaddaa du'an namoota 15 ta'uunis barameeti jira. Ibsa koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa galgala kana baaseen ammoo haleellaa haaraa namoota yoo xiqqaate namoota 15 ajjeefamus ibseeti jira. Akkasumas haalichi itti hammaataa adeemsisaa yaaddeessaa ta'a jechuudhaan dubbatamaati jira. Koomishiniin ragaa hanga sa'a 8tti walitti qabadhee hubadhee jechuudhaan namoota ajjeefaman keessaa 11 dhiira yeroo ta'u namoota 4 ammoo dubartoota ta'us beeksiseeti jira. Naannoo Binishaangul naannoo Atabaatti namoonni 15 lubbuun dhabuun yaaddoo keessa akka galtee jirtu hubachuun danda'ameeti jira. Naannoon Binishaangul humna komaandi poostitiin akka bulaa jirtus Koomishinii Kominikeeshinii naannoo Binishaangul ibsa keessattis addeesseeti jira. Muummeen Ministeera Federaalaa Dimokiraatika Riippaabilikaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed manni marii ministeerota wixinee labsii sirna seera yakkaa fi ragaa seera Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaadhaan bara 1954 irratti fooyya'insa taasisuu ibsaniiti jiran. Manni marii ministeerota guyyaa har'aantanaa wixinee labsii sirna seera yakkaa fi ragaa seera Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa kan bara 1954 irratti fooyya'insa taasiseeti jira. Wixineen labsii sirna araaraa akkasumas dambii wixinee kabaltii tajaajila akkadeeshinii dabalatee dhimmoota toora barbaachisoo ta'an murtii dabarseeti jira. Muummeen ministeera federaalaa Dr. Abiy Ahmed wixinee labsii sirna seeraa yakkaa fi ragaa seeraa fooyya'uun sirna federaalaa keessatti qoqqoodina gahee fi itti gaafatamummaa qixaan akka raawwatamuuf kan gargaaru tarkaanfis barbaachisaadha jaaniiti jiran. Afrikatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii hir'achaa jira jeeti jira. Ogeessonni dhaabbata fayyaa addunyaa sababa tamsa'ina vaayirasichaa irratti marii gaggeessaati jiran. Yaadota ogeessonni kunneen akka sababaatti kaasan keessaa jiraattonni ardichaa gara dargaggeeyyii ta'uu haalli qilleensaa ho'aa ta'uu fi kanaan durammoo muuxannoo dhibee damdamachaa qabaachuu fi namoota magaalootii namoonni muraasni jiraachuu akka sababaa kaasaniiti jiran. Dhaabbanni fayyaa addunyaa of eeggannoon cimaan yoo taasifamuu baatellee namootni hanga 100,000 fi 90,000 du'uu danda'u jeeti jira. Tilmaamamus ka'uunsaa biyyoonni Afrikaa hedduun tamsa'ina vaayirasichaa to'achuu danda'aniiti jiran. Marii ogeessonni dhaabbata fayyaa addunyaa taasisan kana irratti yaada akkamiitiin ardii Afrikaa tamsa'inni dhibee kanaa to'achuu danda'ame jiru irratti weerara vaayirasii koronaa amala biyyoota addunyaa birootiin agarsiisee irraa amala addaa Afrikaatti agarsiisee jechuun dubbatamaati jira. Dhaabbata fayyaa addunyaatti hoogganaan Afrikaa Dr. Matshodo Maation dabalatee marii ogeessota biroo irratti hirmaatan kan irratti akka ibsanitti tamsa'inni vaayirasii yeroo jalqabuutti uggura sochii taasisuun bu'aa agarsiisee jira jechuudhaan dubbatamaati jira. Maddi oduu kanaatis abbiitu gabaase. Tole kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo TV oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaannee hanga dhumaa hanga oduu biraatiin wal agarruu kan nagee walitti dhaammannu ta'a. Oduu irraa waliinis kan isin faana turaaf saaru du'anii hanga oduu biraatiin walitti dachaanuu nagaan nuuf turaa'u.